sagalee gooftaa hin dhageenye akka sagalee waaqayyoo laphee keenyarra bu'ee hidda hin baafanne kan dhorkitu simbirroo sana jidduu keenya akka nuuf fageessu eeyyamni maqaa abbummaa isaatiin nuuf haa ta'u. Egaa waaqayyo abbaan keenya ilma namaa ulfina isaatiif akka inni surraa waaqayyoo ilaalaa waaqayyoon galateeffataa maqaa isaa jajachaa hojii ergamootaa hojjechaa akka inni ulfina isaa dhaaluuf waaqayyoon nama uume. Ilmi namaa tokko namni Kiristoositti amane kiristaanni tokko dubbii kana beekuu qabaata kiristaanotaa. Ishiinis maalidhaa? Ani maaliifan uumame isa jedhuudha. Ani maaliifan uumame gaafa jennu ishiin tokkoof tokko ani surraa waaqayyoo ilaalee waaqayyoof ulfina kennee qajeelummaatti jiraadhee biyya abdii kan jedhamte sana biyya sana dhaaluudhaafan uumame. An ergamaa foon uffateedha yookaan akka afaan Gi'iiziitti Amaalikt zaba sigaa yookaan immoo sigaa yalabbasa malaak nama jechuun ergamaadhuma foon uffateedha. Migbaariin yookaan hojiin keenya garuu hojiidhuma ergamootaati. Hojiin ergamootaa maali yoo jenne ganamas waaqeffachuu, galgalas waaqeffachuu, surraa waaqayyoo ilaaluu, galata waaqayyoo soorrachuudha. Namnis kan uumame kanaafi. Gaafa ilmi namaa garuu kaayyoo ishii kanarraa bitaatti goru gaafa namni kanarraa goru waaqayyoon garuu ilma namaa wajjin ni lola. Akka jimlaatti yookaan akka waliigalaatti waaqayyoo baroota baay'ee namoota wajjin wal loleera. Seera uumamaa boqonnaa 4 gaafa dubbistan maal jedha? Waaqayyoon namuma uumuu isaattuu ni gaddee jedha. Laala maal uumuu? Namuma uumuu isaattiyyuu. Maaliif? Bara sana maaltu ture? Sababni waaqayyoon nama samiirraa bu'ee laalaame akkaataa uumama keenyaallee hundi keessan akka yaadattan waaqayyoon gaafa uumama hundumaa uumu haala kamiin uume jenneeti kan nuti baranne. Waaqayyoon uumamoota haala sadiin uume jennee baranne. Isaan kaani yaaduudhaan uume sammuu isaa keessa